karaa YouTube Oromoo Computer School jedhamu namoota waa'ee teknoolojii wal qabatan kanneen akka viidiyoo editingii, photoshoppingii, giraafiksii fi akkamiin websaayitii tokko develop gochuu akka dandeenyu akkasumas English giraamariidhaa fi qormaata yookiin gaafilee interviidhaan nuti jalanii hedduu qabannee waan isin dhiyaanneef Oromoo Computer School like, subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Communication skill keenya guddifachuudhaaf har'a immoo jechoota polaayitii ta'an akkamitti gara afaan Oromootti hiikna Ingiliffaarraa kan jedhu waliin ilaallaa. Fakkeenyaaf excuse me, I ask you something is afaan Oromootiin dhiifama waasi gaafadhu. Yes, please, may I help you? Oko, maal si gargaaru? Can I use your pen, please? Maaloo qalama kee fayyadamuu nan danda'a? May I borrow some money? Maallaqa murtaa'aa liqeeffadhu. No problem, you can use it. Rakkoon qabu fayyadamuu dandeessa. No problem, I can lend you. Rakkoon qabu siif liqeessuun danda'a. Would you mind opening the door? Karra osoo bantee sittiin toluu. Do you mind if I sit here? Osoo nas taa'ee sittiin toluu. I'm sorry, I'm going to use it. Dhiifama ofii kootiif baay'een barbaada yookiin dhiifama ofii kootiif itti fayyadamuufan jira kan jedhudha. Oromoo Computer School subscribe, like, share gochuun hordofaa. English for Ethiopia.